ما نموما أبي أرموما أبي ماروما أبي مرمان جرو أنا رأيقلي سرنا أبي مرماجر أديم سأبي أرمون تو جنة مرماجر رأيج أديم سأنغو في جارجو أديم سأنغو في ترسيفتشو أديم سجرتي أرمو سبونما أرمو كوچرسو كنچرسو أبمسيسو سيجله سرنا برنوتا أبمسيسو خانا جنة درود أبجو جرمله أبي فلو أمارا جنجلچه فلو تكره جنجلچه فلو مارا جنجلچه سندي ما متى إساتي ملء دمخين نامتي تجاوري سكسمت دمخين نامتي يجو جاور هنگم تك أبسو أورمو غرغرته هنگم تك أبسو أورمو غني هنگم تك أبسو أورمو درود أبتي جتة لالته جاور مرمو دندهوك أبدمله ماريتين نبرير ماريتين قدياس أتين أركنه جتخون وري وجدله يدوسني سينما نوبيتا أنا مو زودين قد غافام بي توسن هيك تجاورين قياس نافي جاور وجتور نبيتني ما هيك تجاورين قياس أزوج ورين برا دكسوني سننا منو جتشو أنا ما هيك تسانيتي وان ناجي هنكب هيك تجاورينيس وان ناجي هنكب تقول وان غيرو نيوتو إرّا يرو أمتي أرومو فيدا جئتين سيجله والمدال جسي دي كراجتشو إسين سيجله إسين ركو قدو قبضن دبرسي وصو هيتي فيتم في الدنيا يرو أمتي جاور ما مكا أرومو قبصا إليسي والله بلدكنا نزو هيتي فيتي في الدنيا نعمل نمني هجي جيبهم هجي أجاي هجي ترتوري سبني واتك غرو خنا رنكايت دوغان زينا وصوان فيتم في الدنيا وصو هيتي شيطان بافتني في الدنيا جاور ديسي شيطان سنتو ديغرم مليسن ديغرم سيل شيطان سنتو ديغرم ملي اسن ديغرم تا والله قبينا تا انت دوغان زينا سيل akkanumatti gartee bal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 a ijettanii niyyina sigale mootummaan deeggaramuu qaba gaafa deeggaramuu qabu jala buuneeti kan nu fixu yaan kan dhukkeenu godhu yaan asitti waan narra ga'ee ni beeytanii irra deebi'een maaliif abiyyi deeggaruuf jecha gaafas deeggaramuu qaba yes amma mormamuu qaba dhibba mormamuu qaba mormamuu qofa osoo hin taane morminuu irraa mormamuu qaba Muromu kofozon intani sirni salleen buqqee baduu qaba jechuudha. Dhugaan si hima. Akkumaan dheengadda jala bu'ee dhugaa si himettiin dhugaa si himaa jechuudha. Sigale. Saniifuu balalala injina waan feetan fida. Waan feetan. Sigale. Waan feetan fida. Tammoo piraayiveetii citiitiif ta namoota lamaan iddoo jiruutiif tanaan deddeemtanii waan takka isinumaatti qaanaa. Isinumaatti wannata natin. Namni baaqanaa isin hin jiru. Namni baaqanaa isin hin jiru. Sigale saniifu tanumaaniin bira qote hiccitii adda baradhaa dura hiccitii warra polotika abiitu jaawar namoota sagaltamii meeqa ficcisiise maarree ficcisiise mitirkisho ficcisiise hay Geetaachoo Raddaatii fi Tigreen tun nama miliyoona Abiyyii fi Geetaachoo Raddaa faan Tigreen tun nama miliyoona meeqa walidduutti fixaniiti amma harka wal fuudhanii tattaa'u jiran. Sanutiin kun ummanni ergamtoota warra siyaasatti ifin beeynu nutiin kun rakkoon teenya bar gatii qabnu ifin beeynu bar ummata jechuun amma Ameerikaa guddoo addunyaarraa ummataan Chaayinatti aantee lammafarra jirtu tana nama kudhaniin ga'u bar namni sochoofatu ummata kana guutuu Iraaq geessee haficcisiisu Afgaanistaan geessee haficcisiisu sigale Liibiyaa geessee haficcisiisu namoota kudhaniin ga'u bar beeyta akkasii nama sagaltamii fi takka naala koyta miliyoona waliddu daaraa godhaniiti sigale harka wal fuudhanii taanii wajji nyaatanii jechuudha laal xiqqoo wallaalummaa gurguddoo jira jechuudha itti aansuudhaan qeeroon ganaa karaan cuftu miitirkishoon ganaa karaan cuftu eenyu karaa cufe siin jee mee barruu jaawar maammakkee isa qeeroo kee karaa cufita jettu natti as kennu hin cufin kaa eenyu si kadhate Hai. Bakka qabsoon karuma cufuu qofa. Qabsoon lagannuma gabaa qofa. Sigale. Qabsoon beeytan dursa qabsoon jabduun mooraa Oromoo tafacaate tan Oromoo afaan wal wallaalte tan
Oromoo gandummaan piippiin adda facaafte tan. Oromoo gosummaan piippii walirra jaarte tan. Oromoo gartee afaan dubbattu tana. Tokko gootee mooraa Oromoo tanaahu itichuun qabsoon tana caalte hin jirtu. Wanni piippiin jibbitu guddoon waraana guddaa birgeedii sossootuun jibbitu Oromoo jaaramte wanni isin jibbitu. Piippiin paartiitii jaan sirriitti hin beeka waan isin jibbituu fi waan isin jaalattu. Hin beeytati. Amma warri piippii harka dhoytu kun piippumaa hin beeytu dhugaan siiman. Wanni guddaan, niikuleerri guddaan, waraanni guddaan maaliif Jaawar Maammal Lafaa Kaanaan piippiin rooraati. Jaawar qeeroo hiriira baasaafi miti. Lagannaa gabaaf fidaafi miti. Oromoo afaan taate tana afaan tokko godhaafi. Itti beeka waan ta'eef. Ijaaraminsa jechuun niikuleera caalaa jechuudha. Sabni ijaarame hin hatamu, hin sobamu, hin ganamu jechuudha. Qabsoon guddoon saba ijaaru. Hayyoota Oromoo kan walitti mufate kana tokko godhuun. Kan amma Jaawar eeggatu miidiyaalee Oromoo kan afaan haasa'u kan afaan tokko dubbachuu. Qabsoo Oromoo tan oofan tana uummatallee kan piippiin dammaysifattellee sigalee anuma faat dammayse warruma nuti piippii dammaysine sanillee garagalanii akkitti dammayxan sun dogoggora jedhanii karaa sirrii karaatti gaafiin tee deebitu karaatti gartee ati injifannoon tee dhihaattu irra kaa'uun qabsoon kana caala hin jiru beeytaa jiru akkasii. Ta hiriiraa ta karaa cufuu ta lagannaa gabaa ta lola seenuu ta tarkaanfii fudhachuu ganaa bar ni ummaluu bar sun tarsiimoonuu lafan kaa'amnee bar. Karaa cufuun hin jiru namni siiduu hin jiru namni naaduu ijees hin jiru namni karaa naa cufi ijees hin jiru. Hin cufin usii farsoo ta'e dhugi usii caatii keeqame sigalee. Sasit namni karaa naa cufi yoo Jaawar karaa naa cufi jee akkas jeen karaa cufi jeen namni karaa naa cufi jee hin jiru. Karaa naa cufi takka barruusaa keessatti karaa cufa qeyroo qophooytanii qeyroo lolligee isaa jungarree jechuudha. Qabsoon wallaaluun keessan kanaa jechuudha. Yeroo hunda qabsoon bifa takka qabdi qabsoon bifa jijjiirrachaa dhufti. Yeroo garii qawween dhufti. Yeroo garii karaa cufuun dhufti. Yeroo garii saba ijaaruun dhufti. Yeroo garii sabuma kanaa calliftee ilaaluun dhufti. Gaafa callisuutii callise. Sigalee. Gaafa dhugaa dubbachuun geessuus ka'e. Jaawar gaafa callise maaliif callifta? Ministeera ayyaanuma qofa nutti himta. Sigalee. Jettanii iyyuu turtan. Inni lafaa ka'ee dubbachuu eegallaan maaliif dubbatta? Maaliif akkana taata? Jettanii iyyitanii jechuudha. Itti aansuudhaan. Mee wantoota Jaawar dubbate keessaa takka sobanaa himi. Waanuma nuti asirraa iyyaa turre. Mootummaan gibiraan uummata gidirsaan jiru. Milishaarra jaaree gaachana sirnaa jee gartee iyyitee baasaa buusii uummataan gartee matarraatti gannaqee uummata gidirsaan jiru. Mootummaan mana miskiinaa diiguudhaan qorqorroo takka bituun qarshii meeqa si fakkaatti irra? Karawwalaa manaa tokko bituun qarshii meeqa si fakkaatti? Feerroo takka bituun qarshii meeqa si fakkaatti? Sigalee. Osoon uummata mariisisin, osoon caffeen Oromiyaa heeran baasin, mana Oromiyaa keessa ijaaramu, diigamu, kajaaramu, heera caffeen Oromiyaa qopheessiturra dhaabbatee ijaarama, heera caffeen Oromiyaa qopheessiturra dhaabbatee diigamaa. Paarlamaan Itoophiyaa taa'ee mari'an. Bakkatti Abiyyi gammachiisu miliyoona meeqas kenna baankiidhaan. Baankii cufu heera kamiin cufte hin jiru. Sigalee. Mana miskiinaa abbaa ilmaan 10, abbaa ilmaan 15, abbaa ilmaan 20 nama jaartii lama qabu. Kamana kana yoo jalaa diite waan ijaarratuun hin qabne maatii meeqaa hoomlasii ta'e har'a kararra taa'u jira. Haya mana kana diide baay'anni ati mana kanaan jaartu mee sabbatuma namaa hiiteeti karaan jaarta. Kana dubbachuu jira jechuudha. Kun kijiba. Yoo kijiba jee uummanni Oromoo haa murteessu. Kun kijiba. Namni tokko dursa pilaanaa godhama. Erga pilaanni godhamee karaan kun injiinarootaan laalamee magaalaan tun
bakki tun eessa ta'uu qabdi, karaan eessa ta'uu qaba, dukkaanni eessa irra dhaabbachuu qaba, manni nyaataa eessa ijaaramuu qaba, hoteelli eessa ijaarama, wanni hundinuu warri sitii taa'eeti qoratee baay'ata baasee injiinaroonni qoratee daandii kana injiinara kamtu qorate. Eega injiinaroonni qorate booda caffee dhiyaataa jechuudha. Caffeetu heera baasaa jechuudha. Sigale. Waalaikum salaam. Ziizo. Caffee heera baasaa jechuudha. Meerri caffee tamtu heera baasa. Paarlamaa Itoophiyaa kamtu taa'ee mari'ate amma misooma koriidarii kana amma Abiyyi Oofu kana mee paarlamaa kamtu taa'ee mari'ate. Eega paarlamaan taa'ee caffee Oromiyaa tamtu taa'ee heera baaseme. Bar ummata umaan beeyne harkatanii isinitti taphachuu jiranii. Kana Jawaar mormuu jiru jechuudha. San gubbaadhaan seer dhablummaa babal'atee jira. Namni mana murtii heerri kabajamaan jiru. Namni mana murtiitii bahee ajjeefamaa jira. Mana hidhaati ajjeefamaa jira bahee. Namni manni murtii gadhiise sigalee gadhiifamaan jiru. Sigalee namni osoo mana murtiittiin dhiyaatin amata 2, amata 3, amata 4 hidhamaa. Hayyee fakkeenyaaf taayyummaan danda'a dheengadda manni murtii mirga wabii eegee fi butamee eega ummanni sabaa sablammiin bahee iyya gad hin dhiifamne. Seeraa sun. Dabarsi warruma isin beeytanii isin lakkaa Abdii Raggaasaa afaan hooggantoonni ABO seeraan ala amata 4 hin dhabne osoo mana murtiitti hin dhiyaatin osoo murtii takkan harkatin akkanuma deemaa jedhamee osoo wanni isaan hidhamaniif ittiin himamin hayee deemaadhaa bakka amma. Jaamee akkanumatti amata 4 booda meeshaa isaanii guurratanii kuun laamshee namni fayyaa ta'ee ol seene laamshee hin baane. So kana mormamu jira kun kijiba. Kun kijiba ameenaan. Diplomaasiin Itoophiyaa laamshawee. Itoophiyaan gartee dur Afrikaa guutuu keessa kabajaa qabdu. Dhageettii qabdu. Fudhatama qabdu. Nageenya kabachiisuun teessuma lafaatiin sigalee waa hundaan Itoophiyaan gartee addunyaan akka burcuqqoo kanatti kan leelliftu. Arra akka gartee naapingii gartee wantaan furriin xaragatanitti akkasitti xaragatamee lafatti hin darbamne dippiloomaasiin daamma camte waliigaltee Ankaaraa ta'een gaddaa tana cabsuudhaaf jecha waraanni Itoophiyaa waraana Jubbalaandii wajji waraana mootummaa federaala Soomalee waraanne. Hassan Sheikh Moohee osoon hin jaalatin Abiyyi kanatti Ameerikaan deemteeti gartee sigalee deemtee farramtuu qofa gaafatte asii osoon itti hin qophaa'in ce'ee dhaqee kan waliin mari'atin itti dhaqee waan ta'eef sa'a 7 ol wal kirikiree dirqiidhaan hin mallatteessine sigalee dabarsi Eeltiraan dheengadda dhaabbattee juntaan wajji dhooyte. Arra nu dhawuu qophaa'utti hin jirtu. Suudaan kan ifiifuu keeysoo isii keeysa gartee rakkoon jiru san gubbarraan nu dhawuudha daangaa Itoophiyaa cabsitee taa'utti hin jirtu. Waraanni Suudaan daangaa Itoophiyaa seenee taa'utti hin jiru. Waraanni Saawut Suudaan ichiin as deemee sigalee daangaa cabsee ummata Itoophiyaa caccabsee saammatee qabeenya saammatee loon saammatee daangaa Saawut Suudaan deebi'utti hin jiru. Kana gartee dadhabina mootummaatii fi laafina dippiloomaasiitii jee dubbate. Haya kan kijiba. Kun kijiba. Waa'ee nageenyaati. Wal finne wal ajjeefne ka wal fixu jiru Itoophiyaadha. Ka wal gatu jiru Itoophiyaadha. Ilmaan biyya takkaati ilmaan obboleeyyaniiti. Amaaraa fi Oromoonis Tigree fi Oromoonis obboleeyyanii. Sigal. Hayyee soosaniifuu araarri bu'uu qabaa. Mootummaan moo'uu dadhabee riphee moo'uu dadhabee lachuu wal moo'uu hin dandeenye takkaa tokko moo'a ama jaa isinii kennan moo'uu hin dandeenye. Sigalee nageenyi bu'uu hin dandeenye bakka nagaya barbaannaa nagaya chiraachiroo osoo hin taane nagaya gartee maallaqaan gandummaadhaan dhayitanii ABO wal jalaa bittan osoo hin taane nagaya gartee waliigalaa ka dhugaasan ka addunyaallee qaamni sadaffalleen irraa qooda fudhatu san barbaannaa jechaa jirra nu hundinu kana mormuun sirriidhaa miti. Hayyemee woomaan sii lakkaa'e tana keessaa waan Jawaar Mohaammed kijiba dubbate tana kijiba jiiti as jalannaa barreesse.
wanni inni mormaa jiru tanaa jechuudha. Biyyattiin cabxe tuffatamni dipiloomaasiin kute ekonomiin biyyattii daabboo takka namni bitachuu hin danda'u. Sigala. Daabboo takka nuti maatii biyyaa qabnaan mee ganduma keessan gaddawwalaa gaafadha. Namni bar maaliifin biyya tanatti uumamee keessa jira. Akkam magartee faarsee bulaan wanta bilicii Christmas tan. Christmas light jettiin faranjiin asii mukarratti hidhan. Silaa viidiyoo amma asiin qaqqabeeni gartan mukarra akkana godhata Christmas light. Amma Christmas irra holiday guyyaa Christmas. Christmas light doolaara lama inni gartee Arab Emirates irraa galchee chi bilic godhu tan ozoon hin taane ummanni gartee lafarratti rakkoo keessa jira. Cinqii keessa jira. Sigale. Saniifuu rakkoo tana uummata irraa hiikaa qaala'insa jireenyaa kafi Dubaay ta'ee mootummaa. Amma Ameerikaa keessa qaala'insa jireenyaa jira. Maarree keessa Ameerikaa keessa bar yoo har'a qaala'insa jireenyaa jiraate bar mindaa keenya jala ol deema bar. Yoo qarshii saandunyi duraan qarshii 3-4 ta'e yoo duraan qarshii 20tti sa'at dalayde qarshii 20 takka 22 sii ta'a bar. Mindaa kee jala ol oofanii bar. Qaala'insi jireenyaa yoo jiraate mindaan kee jala oliiqa. Hiraan manaa yoo qaala'e mindaan kee jala oliiqa bar. Laalanii akka wal dandeessisanii oofanii bar. Sigale. Akkanuma kiraa manaa samii kuchiifte, daabboo samii kuchiifte mindaan kee chuma jirammoo. San gubbarraa mindaa kee kanarraa gibira sirraa fuudhan. Amma mindaan kee 4,000 yoo ta'e, manni yoo 6,000 ta'e, bar kiraa manaa bichaa kafaluuf 2,000 namarraa itti kadhachuu si barbaachisa. Dakkaa dalagaa biroo barbaadachuu si barbaachisa. Sigale. Arra hojjettoonni mootummaa maal keessa jiran? Arra dooktarootaa fi piroofeesaroota taaskii oofu jira bar. Guyyaa yuunivarsiitii qaraayisaa oolaniiti galgala dhufanii taaskii oofanii bar. Ana akkuma nama dura isinii barsiiftuu yuunivarsiitiitiin beekaa ta halkan huccuu namaa miicaa bultu. Kitaaba kam dubbifteeti ganama barattoota qaraasifti naa himi. Amma faarsee bulaan asii waxii dhugee quufee sigale. Garaa marmee lafa keessee hoggiichi taa'ee jijjiirama dhufe kana. Jijjiirama Oromoon harkatte kana. Bookun jijjiirama maali micciirama sigale. Waxiin dhuguu harkadhe kana jettee sila akkasin nu jijjiirte. Shiroon gartee garaa guuttachuu eegale kana jettee sila akkasin nu jijjiirte baay'ee natti mijjata. Baay'ee nuutaa sila akkasin nu jijjiirte. Sigale. Qaala'insi jireenyaa uummata matarraan bahee uummanni maraate. Sigale. Foon nyaachuu bar uummanni Itoophiyaa bar foon yaa barakkas akkasii bar foon quufnee firraa lafa dhiifne foon gaalaa foon loonii foon sangaa jedhanii bar seenaaf walitti himu jiranii. Akka bara dur akka sheekaa abbuutaa afaan dardarummaa isaa wayi bargaa ani nama mul'ataa kun durraastaan kiyya asirra ture dubri kun akka laale maasha Allah sheeyni ma dhufan jedhanii oggina masgiida deemu dubri kun dhaabbatee na laala jeetiin seenaa hima si'oon raastaa kiyya qadursan seenaa fi nimaa jechuudha. Akkasii bar uummanni Itoophiyaa seenaa himu jira bar. Awo barbar akkasii foon nyaachuu turre. Abo quufnee firraa lafa dhiifnee ambayaamne. Arra bar yoo distiin xiqquma foon hangan takka qabaatte jaartiin hanga ijoollee rafeeftuu bar disiisan hin bantu jaarsa kennuudhaaf. Ijoolleen jalloon gariin taa'eeti huccuu jalaan eegasi galee hanga abbaan nyaatu. Uggii abbaa haati gartee disiitan raabantee waa abbatti as kennuu deemtu laxa lafaa darba maakaatee jee afaan kaa'aa jechuun abbaan kan afaan ittiin deemu. Sigale. So saniifu sadarkaa sanirra jira bar. Sadarkaa gartee foon nyaatuuf seenaa walitti himan. Foon nyaachuun bar seenaa taateen siin jedhu. Bar namni harree nyaatee harreen dhumteeti. Sigale. Hoteelli Itoophiyaa harree eegalee jechuun dhageenye. Harree qalu sangaan dabameeti harree qalu eegale harreen sunuu dhumte. Harreen biljiginnuma tana harree tanan qaltanii yaa ummata keenya harree kursirra tetteessu tanan qaltanii harree tan qaltanii mee rabbi sodaadhu. Dhugumaan isiniin harreen kana caala hin jirri guddaa cooma kana qaladhaa nyaaddaa wallahi. Sigale. Sadarkaa sanirra jirtii diinagdeen biyyattii. Namni gartee cinqii keessa jira. Namni rakkoo keessa jira. Namni nyaatee bulaan jiru. Dooktarri nyaatee bulaan jiru. Piroofeesarri nyaatee bulaan jiru. Wanni nyaatee bulaa jira wadalla Abiyyi qofa wadallooti. Meeqatti gagabbatte laa? Amma shimallisuma kana yoo fuutee adda qoodde nam sagal ka Harargee ka Jimaan ukkiseen fakkaatu hin ga'u.
Yoo cooma isaa kan akkatti adda luluufte dammaquma san